Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa International Broadcast. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessinaa oduu tana wajjin Salleensaa Mahammadi. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN'tiin ogeessonni damee mirgoota namoomaa mootummaan Itoophiyaa lammiilee karaa naga'aatiin mormii akka dhageessisaniif mirgi isaanii akka kabajamuuf waamicha dhiyeessan. Gabaasa dabalataa Faami Muhammad akkatti aantu isinii dhiyeessa. Mirgi internetii argachuu mirga karaa nagaatiin walgahuu walitti kan dhiyaatudha jedhan UN'tti riippoortarri addaa Kilaayimentii Nitoolaas. Kana duraas gaafanneerra ammaas irra deebinee mootummaa akka tajaajila internetii hin cufne ni gaafanna. Walgahii kaawunsilii mirgoota namoomaa 44ffaa kan Adoleeyssa 2020 dabalatee ani waamicha keenya haaromsuuf mootummaan tajaajilawwan internetii moobaayilii fi daataa akka deebisuuf nan gaafadha. Ajjechaa wallisaa fi qabsaa'aa mirgoota namoomaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajii 29 raawwatameen booda mormii uummataa uumameen walqabatee mootummaan internetii cufeera. Ammas guyyoota 15 booda Adoleessa 15 mootummaan tajaajila muraasa deebiseera. Dacituun internetii ammoo tarkaanfii mormii dhaabuuf fudhatameen baay'ina lakkoofsa namoota ajjeefamanii fi miidhamanii adda baasuuf rakkisaa ta'eera jedhu qondaaltonni kun. Bakka internetiin hin jirretti hokkarichaa walqabatee haalli ture maal akka fakkaatu murteessuun baay'ee rakkisaadha. Aangoonni maal akka uumame murteessuuf qorannoo iftoomina qabuu fi cimaa ta'e naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee keessatti taasisuun murteessaadha jedha ibsi UN kun. Kana malees kanneen ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatamaniin itti gaafatamoo ta'uu qabaatus ja'ameeti jira. Ajjecha Hacaaluu walqabatee mormii biyyattii guutuu keessatti babal'atee jira. UN kun gabaasa kan mootummaa jedheen namoonni 166 ajjeefamaniiru jedhulleen namoonni ajjeefaman 239 ni ta'a ja'ameera. UN ragaa poolisii irraa argame eeruun akka ibsetti gaazexeessitoota paartiilee siyaasaa dabalatee namoonni 7,000 ol ta'an hidhamaniiti jiran. Dhugaan lafa jiru ifa ta'uu baatullee garuu baay'inni namoota hidhamanii baay'ee yaachisaadha. Jaaniiti jiran ogeessonni mirgoota namoomaa UN kanneen humnoota nageenyaa akkaataa mirgoota namoomaa hawaasa dimokiraasiin keessatti ijaaramaa jiru tokkotti to'achuu fi mirga mormitootaa eeguudhaaf leenji'uu fi hundeeffamuu qabaatus jedhan ibsi kun. Kanaafuu aangoota Itoophiyaa akka mirga lammiileen karaa nagaatiin walgahuu kabajanii fi mormii wayita gaggeeffamutti tarkaanfii humnaa fudhachuurraa akka of qusataniif waamicha dhiyeessina jedhan. Xayyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa mi'a deddeebisu guyyaa har'aa biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xayyaaraa Puulungu keessa bakka dhaabbatutti gubateeti jira. Gabaasa dabalataa Bayaan Abduu Jaliil akkatti aanutti isinii dhiyeessa. Xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa mi'a deddeebisuu guyyaa har'aa biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xayyaaraa Puulungu keessa bakka dhaabbatetti gubateeti jira. Daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsaa baaseen xiyyaarichi akka gubatee mirkaneesseeti jira. Haa ta'u malee hojjettoota dhaabbaticharraas ta'ee kan biraarraas miidhaan akka hin gahin ibseeti jira. Akka Reuters Verified waabeeffate gabaasetti erga balaan ibiddaa xiyyaara Itoophiyaa qunnameen booda xiyyaaronni buufata xayyaaraa Puulungu bu'uuf turan buufata xayyaaraa hanqooqetti akka qubatan ta'eeti ture. Lammii Itoophiyaa jecha boombii je'uun rakkoo seenee loltoonni Itoophiyaa xiyyaara Keeniyaa dogongoraan haleeluu amanan sadarkaa Afrikaatti dorgomaa cimaa kan ta'e xiyyaarri Itoophiyaa yeroo weerarri koronaa vaayirasii biizinasii balalii rakkisaa ta'e kana dandamachiisuuf mi'a deddeebisutti garagaluun isaa ni beekama. Xiyyaarri mi'a deddeebisuuf har'aan tana biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xayyaaraa Puulungutti gubatee Boeingii 777dha. Akka dhaabbatichi ibsa baaseen ibsetti osoo xiyyaarri meeshaa fe'ee jirutti balaan kun kan isa mudatee jeetu jira. Xiyyaarri sababa simbirrootaan boqqolloo keessaa qubachuuf dirqame dhaabbatichi ibsa baaseen xiyyaarri kun Shaangaay irraa ka'ee Finfinnee irraa goruun gara Saawoo Pooloo Saantiyaagotti balali'uuf fe'ataa kan ture jechuun dubbateeti jira. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa turan dubbii xiyyaarichaa yeroo gubatee aarri ol yaa'u ni mul'isa. Qabiyyeewwan maddeewwan alaa irraa tahan itti gaafatama miti jaaniiti jiran. Haa ta'u malee ibiddi kun to'atamuu ibsee dhaabbatichi sababni ibidda sanii garuu hanga ammaa wanni beekame hin jiru jeeti jira. Qaamoleen ilaallatu waliinis qoratamaa akka jiru dubbatameeti jira. Godina Shaalixaa aanaa Jibbaatti namoonni ajjecha Hacaaluu Hundeessaa booda uummata hokkaraaf kakaasan jedhamanii shakkaman mana hidhaa jiran 13 guyyaa 5 lagannaa nyaataa irra jiraachuu maatiin isaanii himanii jiran. Gabaasa dabalataa Nasri Abdul Qaadir akkatti aanutti isinii dhiyeessa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti namoonni ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda ummata hokkaraaf kakaaftan jedhamuun shakkamanii mana hidhaa jiran 13 guyyoota 5 lagannaa nyaatarra jiraachuu dubbatan. Waajjirri abbaa alangaa aanaa Jibaat garuu namoonni kun nyaachaa jiru jechuudhaan dubbata. Namoonni hidhaman keessaa haati warra obbo Asaffaa Naggasuu aadde Mariituu Alamuu erga gaafa mana murtii dhiyaatanii hin nyaanne jechuun kibxata Adoleeysa 21 bara 2020 BBCtti himan. Har'arraa guyyaa 5ffaadha. Mana murtiitti gaafa kudhanii dhihaatan gaafa mana murtiitti dhihaatanii kaasanii kan isaan nyaata lagatan. Qabeenyi biyyaas nagaan biyyaas osoo hin booraayin yakkuma tokko malee nu qabdanii waan murtee laattan nutti himaa malee asitti nu hin dararinaa jechuudhaan hidhamtoonni kun kan waywaatan. Kaleessa tahee har'a baay'ee laafanii of dadhabanii nutti dubbachuu dadhabanii jiru jechuun maatiin akka dhibbatan dubbatu. Obbo Dajanee Xaafaa kolgammachuu ayyaanaa to'annaa jala oolan. Itti gaafatamaan waajjira kaafaa'oo obbo Xurunnaa gamtaa namoota 13 lagannaa nyaataatti jiran keessaa 9 miseensotaa fi deeggartoota dhaaba isaanii ta'uu BBCf himan. Obbo Xuruunaan namoonni hidhaman lubbuun isaanii akka hin baaneef ogeeyyii fayyaa fi qondaaltota mootummaaf waamicha birmannaa gaafatan. Hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa marsaa jalqabaatiif bishaan guutuu eegaleeti jira. Gabaasa dabalataa Faami Muhammad akka itti aantu isin dhiyeessa. Ministeerichi Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa kaleessa galgala akka dubbatanitti hidhi guddichi bishaan qabachuun isa barbaachisu kiibik meetirii biliyoona 4.9 qabachuun hidharra yaa'uu eegaleera jedhan. Kunis kan milkaa'e osoo bishaan biyyoota dakaatti argamaniif dabruun adda hin citin ijaaniiti jiran. Ministeerichi fuula tiwutara isaanii irratti akka barreessanitti bu'aan kunis boqonnaa isa guddaadha. Bishaan amma hidha keessatti kuufame kanaanis bara dhufuutti tarbiyaanota lamaan anniisaa oomishuu ni dandeessisa. Ijaarsi keenyaas itti fufa jedhaniiti. Mariin dureewwan biyyoota kaleessa galgala eegalame kan haala tasgabbaa'ee fi gaariin gaggeeffamee ture jedhaniiti jiran Injiinar Silashiin. Dhimmoota teeknikaa fi seeraa waliigalteen irra hin gahamin irratti marii taasisuun dhimmoota irratti aanan irratti waliigaltee irra gahameera jechuun ibsaniiti jiran. Haaluma kanaanis haala bishaan guutuu sadarkaalee hunda irratti yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee irra akka gahamuufis waliigalteen hunda hammatuu fi walitti fufiinsa qabu haala itti fayyadamuu bishaanichaa gara fuula duraa dabalatee akka marii gara fuula duraatti xumuraniif dureewwan biyyootaa waliigalaniiti jiran. Ministeerri dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachoo Abbaayaan laga turee hidhamee haroos lagaas ta'e jechuun ibsan. Gama kaaniin ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany gammachuu isaanii ibsan. Ogeessa haayidroojen saayitii kan ta'an obbo Hayilamaariyaam ijaarsa amma hidhi itti jiru tarbiyaan jalqabaa lama sochoosuun elektirikii maddisiisuun jechuun himan. Kanaafis ministeerri muummee Abiyyi dabalatee obbo Gadduu Andargaachoo Injiinar Silashii fi lammiileen Itoophiyaa hundi galateeffamuu qaban jedhaniiti jiran. Egaa hordoftoota keenya oduu narraaf qabanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.